reefoggaan ol seenu akkumatti gaaddidduun qabdu eessaa kana bareeddee dhuftee naan jedhamee taa'uggaan olaan ol seenu. Adde qamaroota akkanatti nafaa'ee bareedina qofaa miti hiikaa qaba. Ala kana ulaarra jira gurgurtaan isaatis guututti OMN'if galii waan ta'uuf akkuma kiyya kanatti akka bareeddaniin dura isin afeera. Itti aansee bakka OMN itti dhalatee guddate magaalaa Minneapolisitti ummata Oromoo warra OMN hundeesse jidduutti argamee haasawaa godhuudhaaf waan afeerameef kabajaadhaa fi boona guddaadhaatu natti dhaga'ama. Baga ayyaana hundeeffama OMN waggaa 4ffaadhaan waliin nu ga'een isinii jaa. OMN miidiyaa Oromoodhaati. Miidiyaa walaba Oromoodhaati. Ammoo Oromoodhaaf Oromoon saba qabsoo keessa jiru waan ta'eef akkuma tamsaasa odeeffannoo qofatti miti halaalamu OMN meeshaa qabsoodhaatiis. Kalee dubbadheetiin ture yeroodhaatu gabaabbatee yeroon qilleensaa malee kana hubachuudhaaf fagoo deemuun hin barbaachisu. Nu hundinuu qeeroo qubee jenereeshin jaamtu tanoo taate malee irra guddaan keenya warra gaafa qabsoon Oromoo bifa haara kanaan jalqabamte irraa kaasee keessa ture. Wagguma 27 shiftaan biyya qabate kana as yoo laalleewu amata 27 kan Oromoon qabsuma jiru guyyaan itti Oromoon hin du'in hin jiru. Guyyaan itti Oromoon hin hidhamin hin jiru. Guyyaan itti hin saamamin hin jiru. Oromoonis guyyaa duwidee shiireessee itti bitame tokkollee hin qabu. Warraaqsa keessa jira. Wareegummaa gurguddoo kafalaa jira. Ammoo qabsoon teenya bifa kanaan wal simtee finiintee mootummaa rooraasuu bira kuttee addunyaa rooraasuu hin dandeenye bifa kana sadarkaa kan argau hin dandeenye. Sababni isaa maali jennee ogulaalle nuwaan gaafas nuun galin takkaatu jira jechuudha. Yookaan waan sodaanne takkaatu jira jechuudha. Edoonu waan walitti hidhuu dhabde qabsoon Oromoodhaatu. Oromoon bifa bittinnaa'een guyyaa caphaarraa jalqabee gaafa sirni gadaa capurraa jalqabee bifa bittinnaa'een bifa hin waalta'in qabsoorra jira. Gaafa seencharii 2-3-4 wallo qabsaa'u shawaan ittiin dirmanne tuulama soorii amma shawaan kun ba'e tuulamni ittiin dirmanne ollaadha immoo. Gaafa arsiin ganna 8 arsii shanyiin jan dachiirraa dhumti jedhamee sodaatamee ture gaafa san. Waggaa 8 guutuu 1000 guyyaarraa guyyaan qalamaa ture. Gaafas gujiif boorna ittiin dirmanne ituun ollaa jirus hararraa itti asiin dirmanne. Gaafa ituun waggaa tokkoo fi cinaa kophaa lolu afuran qalloo itti ol hin dirmanne. Mee waan afuran qalloo jeen isinii gaafa ituun itti iyyatu. Afuran qalloo nu dirmadhu jennaaniin gaafa arabni afuran qalloo waraanu. Ituun natti hin dirmanne amma Minilik isin dhufe kophaa teessan dandayadhaa jeen. Mee Minilik ituu cabsee irraa dhaabbataa gowwummaa nama keenya. Ituunis kophaa lolee dhume afuran qalloos kophaa dhume. Gaafasi opiniyoon gaafasi tokko aligalmoon. Lola kanan seennu charchi kaatolikii takkaa jira calanqo. Charchiin sun manguddummaa jidduu seente osoo lolli hin mandihin. Hoggus aligalmoon kun nama morme keessaayi. Nagayaan haa gabbarruu jee maali jennaan dubbiin ciroo dhumtee jee. Amma namni harargee irraa dhufe hundinuu jechi kun obvious bikkayyuu beekama. Dubbii ciroo dhumte moo jaan waan irraa ja'an ammoo namni hin beeku. Wanni jaamteef gaafa ituun waamte san osoo dirmanne achitti humna walii taanee injifanna turre. Gaafas dirmachu waan dhabneef dubbiin gaafas dhumte amma dhiitannus waa takkan finnu kaajuu ture. Akkasitti gowwummaa ta'uu falanutti falanu akkas keessa ture ammoo fala osoo hin ta'in neetworkiin hin jiru ummata kana hedduu. Achi asis rakkoon akkasii ture. Gaafa fincila ijoollee baalee jechuu dhageenye seenaarra barannuti.
silaa gaaf mulolaa san dhaga'uu qabna. Harargeen quban qabu jaarraa abbaa gadaa qofaa dhagaye. Barbaadee itti dhaqe harargee keessa. Nam tokko itti dhaqe darasaa nam lama sadii tan hidhaa baasee inni deemmateenu karaan dheerannaan jalaa garagalan. Ittiin dhaynee hoqqubaa qabnu dhageenye. Gaafa jaarraa nammoo asiin araba naannee Somaaliyaa loluus namuu quban qabu. Booran quban qabu, Wallaggi quban qabu. Neetworkiitu hin jirre. Bara 27 kanaas Oromoon ganda hundaan ni fincila. Kan tokko dhumaatii Wallagga dhuma Harar quban qabu. Maali gaanqinni keenya miidiyaadha ture jechuudha. Simpilii Jawaar dhimma kanaatu galeef. Waan tokkoon isin hima. Akkaan biyyaa beetti yaada akkasii qabaachuun tureen. Ammoo gaara na fakkaatti. Waan danda'amtellee irratti hin fakkaatu. Jawaar gaaf piroojeektii kanaan dhufan Jarmanii jira. Haasawaa turre waliin. Gaariidha ammoo yeroo gabaabaa kanatti Jawaar akkamitti wanni kun appilikabil taa jettee yaaddaan jeen. Yeroo gabaabaa kanatti hin ta'u yeroo fudhatee irratti hojjetamu wanni kun waan bahii guddaa gaafataa waan guddaadhaan jeen. Naaf galaa ammoo ni goona murannoo akkasii qaba. Ni goona naan jee. Go ahead hin jeen. Guyyaa jeetti godhame asitti magaalaatti eebbifame. Kanaafuu dura namni viijinii qabaachuu qaba. Viijinii qofa osoo hin ta'in murannoo sitti qabaachuu qaba. Isa dura godhuu hannu irra ture silaanuyi ammoo bikka tanaan nu caalee jiraamii harka dhawaaf. Ilmi oggaa abbaa caale immoo abbaan qoma dhiibee boonaa nin boonaan. OMN's akka miidiyaadhaatti baasni inni uumeen jiru qabsoo tana finiinsuudhaaf. Qabsoon akkuma laaltan waggaa 27 kana gangalachaa turte waggaa 4 kana immoo ibiddaa qabate. Keessaa waggaa 2 kana. Keessaa baatii 3 dabran kana. Dur qabsaa'ota gaara jiru qofaatu qabsoo harkaa qaba. Waggaa 27 kana uummata Oromootu qabsoo dhaale. Waggaa 3-4 kana immoo qabsoon OPDO seentee OPDO gara uummataa deebifte. 90% isaanii deebifte. Keessumattuu fincila irreechaa booda caasaan mallasta aandila 5 sun aandila 0 taate. Sanitti aansee poolisii Oromiyaadhaatu uummata keenyan gannuu jee gara uummataa deebi'e. Itti aansee duulli baatii 3 dabran keessatti paarlaamaadhaa fi caffee Oromiyaadhaatu bakka lama dhooye caffeen guutumatti paarlaamaan bakka lama dhoote akkuma jettanitti abbaa duulaa galanne haa ga'u hayyuu herregaa waan ta'eef isaan sattare malee labsi sunilleen kufee ture. Akkuma isin beektan abbaa duulaa biratti tokkoo fi takka meeqa jetteen nuti imma isin lama jettan ta'a abbaa duulaa wal cinaa kaayee dubbisa akka nyaara sigireetti 11 ta'a herreena isa biratti. Lama fi lama meeqa jetteen 22 siin ja'a. Akkasi rabbi isaan sattare malee paarlaamaanis gara uummata Oromoo deebee jechuudha. Amma Tigree harkatti haafe waan tokko qofa. Waraana. Waraanni sunis warshaa keessatti hin oomishamne yookaan samiin buune. Uummata Itoophiyaa keessaa bahe. I think 40% of them Oromoodha. Hangas takka ammaas Amaara. Isaan kullachummaas warra madaa qabu gartanii jirtan akkatti walii tumsanii Dabratsiyoon lamaan galchan. Waraanni kunis yeroo fixa malee maaliif paarlaamaan nama 500 Jawaar kama beektan 24 hours dalagaa paarlaamaa takka halkan guutuu itti bilbilee takka dubbise. Waraana immoo 100 ka Oromoo dubbisuu hin danda'u yeroo kam dubbisa umrii nama tokkoof fixa mata dubbisuuni. Ta waraanaatuun kun kaanirraa dhagayaa suuta deemti keessa. Kanaafuu guyyaa dhaamsuu walga'e namu ka Oromoo hundinuu akkuma poolisii Oromiyaatti gara uummataa garagala waa takka illee shakkinaa. Lauren Kabilaan
gaafa Koongoo qabatu abbaan namicha amma jiru kana ajaa'iba biraa uumeetii miti. Waraana roorroo jirturraa dammaqee gara goru dhabe madduma takkaan Ugaandaadhaan gargaaramaadhaa seeni. Ji'a lama moo sadi keessatti magaalaa guddittii bira ga'e osoo itti galu waraanni qawwee qabate osoo itti galu haala akkasiitii uumama biyya teenya keessattis. Karaan kana malee hin jiru. Kanaafuu har'a as geenyee jirraa as ga'uu keenya wanni ibsu filaminsa Abiifaadha. Haacaaluun dhiyootana dargaggoon Oromoo kaa'i farda keetii 4 kiiloo seeni jedhe. An waggaa 12 duraan minnaaga tokko keessatti intala takkaa wajji go'aasoynu. Gandi keessa jennaaniin Finfinneedha naan jette. Finfinnee eessa jennaaniin kiiloo 4 naan jette. 4 kiiloo jechuu keeti naan jette. Keessanoo eessa naan jette. Keenya madura mizaanamne hin jedhe. Arrammoo mizaaname keenyas. Kanaafu OMN gaa wanni godhe ummata Oromoo jidduutti neetworkii uume. Jijjiirame inni fides hojiin garre. Qabsoo nama 27 dabreetii fi kan waggaa 2-3 ammaa tokkoo miti. Kun bu'aa qabsoo miidiyaan ummata hedduutti shoorame roolii miidiyaan taphate. Ammammaas qabsoon hammaachaa deemaa jirti. Hammaachaa hadhaawaa deemti. Xabii uumaa qabsoo neecharii qabsoo waan ta'eef. Lakkuma qabsoon hadhaawaa deemtuun OMN irraa gooda guddaa dachaa turraa eeggama. Hangammaa yoo 7 qilleensarra ture 7 tokko nu buusan. Ol deebuudhaaf maallaqa dachaan kafalla. Isaanis dachaa kafalla. Isaan miliyoona dachaan kafalan nuti 100 dachaan kafalla. Naannee kakasaaru isaanuma. Gam tokko maalin achi ba'ulleen kanuma Oromootii asii ba'ulleen kanuma Oromootii haa ta'u nu buusaa deebi'aa as keenya jirra ammas nu buusuun itti fufa. Nutis irra deebi'uun itti fufa. Tanaan nu eeggata namni keenya waan beeku qabu har'a akkaanaan eeggatti namni hedduun hin dhufne dhugaadha. Sababa adda addaa qabaachuu danda'a namni waan itti hafu ammoo dhimmi kun waan nu hambisaatii miti. Wanni ilaaluu qabnu OMN maal dalagaa jira? OMN mootummaa kana jilba jalaa ciru jira moo dagaletti qabu jira? Jilba jalaa ciru jira jiisuuf hojjeta. Eega kana ta'e joolleen teenya laphee kennitee rasaas dura dhaabbattee ruuhii gumaachaa jirti. Namni keenya walgahii irratti illee harkamee mariidhaaf yeroo dhabuun hedduu na gaddisaan. Kanaafuu qabsoon hadhooytuun fuulduran eeggatti. Qoonni miidiyaa kanarraa eeggamus fuuldura hammaachaa deema. Gumaacha keessanilleen dachaa ta'uudhaaf ta'a. Tana sammuu teessan akka qopheessan isin dhaammadha. Warri dhuftan 2,000 allama gan. Warri haftanilleen galatooma. Kan ammoo diddaa waan biraatiif haftan guyyaa isiniitti galuu dhufa. Guyyaa tokko Prime Ministeriin Somaaliyaa Abdurazzaq janiin tokko jira. Nama beekamaa ture gaafa siyaad barre. Abdurazzaq Haji Hussein. Nama beekamaa nama akka nama ajaa'ibaati. Warri Ugaadeen kun gizee barcaa fedhan Haile Sillaasee bira dhufaniiti. Nu gargaari janiin siyaad barreen achi gadi waraan nutti ergee jiraati. Nu gargaari baajeta barbaanna janiin itti kennaa. Baajeta kana fudhatanii takkaayaman takaajibuuti qamaanii. Hogguu kana fixan ziyaad barree bira dhaqan Haile Sillaaseen akkanatti kunoo uummata keenya nu jalaa sobu jira. Biyya teenya bilisoomsinee gara Great Somaaliyaa finnaati nu gargaara janiin. Itti kenna kunis baajeta kana fudhatanii Keeniyaa dhaqanii itti qamaanii. Akkasitti daldalaa turan Abdurazzaq shuumame gaa. Gaafa Abdurazzaq shuumamu hogguu dhufu Haile Sillaaseen siyaad barreen aangoon tun amma tan Prime Minister waan taateef Abdurazzaq dubbisaa jeen. Abdurazzaq laalee maal jeeni yaa manguddoo Ugaateen jeen. Dhugaa haqa keessan ni dubbanna dhimma keessan ni dubbanna. Dura biyya teessan tana tan uka kaayattanii Finfinnee fi Maqdishoo jidduun deemtan tana lafa kaayaati. Isiira dhaabbannee haasoynaa jeen. Wanniin jechuu fedhe gaafa kaan argeessatti admaatti godhan. Hoggaa Abdurazzaq dhufe yoo manatti hafan biiti sooshaalistiidha hin dhiisan. Bahaati karaa maddii mirgaa bitaa galaatii bahaati harka dhawaa janii yaaman uummata baasan. Walii galaniiti
hoggaa inni roophilaan irraa bu'ee minxaafa diimaa irraa nu idduu seene namuu bakkuma jirtaniin duudatti galaa oliin jan ka gamanaattis gamana ka garagalu ka gamanaattis gamana ka garagalu. Abdurzaaq Gulaalu kunis gamas garagalee kunis gamas garagalee duuduma idduu deemaa isteeji isaa dhaqeeti yaa uummata hargeysaa jeen. Anarra naagal ta'e doo fuula keessanirra duuda keessaniitu irra bareeda jeen. Hundumaafuu hadhufees lama gan kanaftanis galatoomaa boruuni dhuftanii maaliif bu'aa hujii tanaati wanni gilgaalluu malee kajaafar jibbee hafuus kajaafar jaalatee dhufuus sadii miqabxii. Wanni miidiyaan kun dalagu jiru qabsoo Oromoota biyyaa ni gargaaramoo hin gargaaru simple deebii gaafii tanaatu waliin galcha. Kanaaf har'aaf amma gamaa gumaataatti deebinana fakkaata. Kasagantaatti warra sagantaa harkaa bokkasa fakkaata san duratti immoo miseensa boordii kooliigii qiyya tokkootu na bira jira. Anas marattiin dhaabaati alla magangaanaa galatooma fayyada.